Inni daddalatte immoo namarraa mukarraa qoranii tolte. Qabsaa gameessa akkasumas aartistiidha. Adam Haruun baga nagaan dhufte. Baga nagaan eedan. Egaa sirboota hedduu hojjeteeti jira. Hojiiwwan aartii Oromoo guddisuu keessatti gaheen bahate egaa kana jechuu hin dandeenyu guddaadha. Isaan har'a guyyaa kana egaa keessummaa kooti anis gammadeetiin jira. Tajuddin Ahmed Roobee akkasumas Bokkaa Roobee Galgalaa Jimmittiitoo Roobee ittaansuudhaan immoo sirboota hedduu kiliippiidhaan akkasumas illee albamaan hojjeteeti kan inni qabu. Inni gidduutti kan inni argameeti jiru atillee baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eedan baga geessa. Sirboota garaagaraa hojjeteeti kan jiru dhiyeenya kanas shorgoyyee bareedaa qulqulliin isaa guddaa ta'e sirba bareedaa hojjeteeti kan jiru sirboota kanneen biroo kanneen aadaa Oromoo garaagaraas hojjeteeti kan jiru innillee Shaakkisoo Awwal atillee baga geessee baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eedan isinis baga geessanii jira. Egaa aartii Oromoo biratti uffanni aadaa bakka guddaadha kan inni qabu. Uffata aadaa kana immoo haala ammayyaa fi aadaa isaa eeggatee akka hojjetamu keessatti gochuu keessatti diizaayineroonni Oromoo hojiiwwan garaagaraa hojjetaati kan isaan jiran. Nuti isaan keessaa diizaayinar tokko as nu gidduutti kan isheen argamtu diizaayinarii kunis egaa Angaatu Muusaa jedhamti. Baga nagaan dhufteetillee. Baga nagaan hunda keessan iyyuu irra deebi'uun guddaa galatoomaan waliin turtii bareedaa hin taasna jenneeti kan eegnu. Egaa hojiiwwan isin hojjetan hedduudha. Hangafa keenyarraa jalqaba. Ayyaanni guyyaa har'aan tanaa kana ummata amantaa Islaamaa qabu hunda biratti guyyaa filatamaa guyyaa kabajaati baatinis baatii araaramaati. Ammoo baatuma tana keessa obboleeyyan keenya warra amantii kiristaanaa qabuunis galanni isinaa ga'u baga ayyaana bara 2013 hiikaa sooma hudaadeedhaatiin isin gahee jennaan warra kiristaanaatiinis warreen islaamaatiinis baga ayyaana bara 1442 hiikaa sooma idal alfitrii kanaan isin gahee jennaan. Yaadataa baratti aartii keessa seentee waggaa meeqan ta'a? Artistii kaniin dabalame wani eegaan artii seenee baantaami bara akka lakkoofsa warra biyya kanaatti bara 1973 albama duraa kaniin magaalaarra oolchee jechuudha. Waggaa dheeraadha. Yeroo dheeraadha amma yeroon sayyoo hizaabamtu taate du'a gara kiyyaa sarkisuu waan taatu ta umriidha irraa hirribneeti. Egaa hojiiwwan hedduu hojjetteeti kan qabdu gama muuziqaatiin hojiiwwan gargaarii hojjettee hawaasa biraan geesseeti kan jirtu keessattuu biyya alaarra turteeti kan jirtu biyya alaa taa'anii waa'ee biyyaa kana ilaaluu fi as erga dhuftee wanta argite garaagarummaan jijjiiramni jiru maal fakkaata? Dhugumatti yoon waan kana irra deebi'een xiinxala jee nama siyaasaa if godhuu kiyya artistiin ammoo roga dagaaginaa fi aadaa irratti malee waan siyaasaadhaa xiinxalee waan hin hubanneef akka warra daasfooraa taa'ee dubbii borcuu kanatti haasa'uun barbaadu nama lafarra hin jirree saayibarii irra jiran na fakkaatan warri ala taa'u. Biyya tana akkaan ala gaafaan jiru dhaga'utti feesbuukaan biyya galaanni dhiigaa halkanii guyyaa irra dhangala'u biyya reeffi namaa akka muka gogaadhaatitti walitti qabamu fakkeessaa turannatti dhufee hoggaan argummoo biitti nagaya qabdii jechuudha. Sababni niin itti dhufees akkanuma lafaa ka'eetii miti achi taa'ee akka asii kanatti intarneetni rakkoon qabu intarneetni bal'aadha achitti biyya tana hordofaa waan ture. Waamicha qaamni jijjiiramaa godhe irratti hundooyineetiin afran qalloo wajjin hoggaan dhufu sirrumatti keessa deemee harka ilaalcha kiyya gabaabaan wanneen harkaadhaa jiru karaa diinagdeen karaa teeknooloojiidhaatiin karaa barnootaatiin walumaa gala karaa waliigala misoomaatiin akka biitti namaa guddattetti guddachuudhaaf biyya daandii qabattee deemaa jirtu taachuudhaan harkaa jechuudha. Akkasitti isaa jabde. Mega arri ayyaana bashannanuus barbaachisaadha waan ta'eef mudannoowwan garaagaraa akkati qabduun beeka. Isaan keessaa wanta Dirree Dhawaatti ta'e keessaa tokko natti hime. Dirree Dhawaa tana seenaa gurguddoodhaan irraa qaba. Seenaan Dirree Dhawaa keessatti namni waan isa mudate tasa waan isa mudate dho'iseeti kanamaa irratti
odeessuu fedha an kan kootumarraa hin ka'a. Maaliif jennaan fuulli hiyyaa'u na hima maaliif hin fudhoisa. Kana dura direedha hoggaan dhaqee makiinaa gurguddaa sharaa qabu kana jalattiin dhokadhee dhaqee hoggaa gaziiraa keessan nu buusu miilaan keessa deemnee nama tokko akka keessa beeku jira. Isa fudhannee hoggaa dildila karaa gaziiraatirraa kooneelittichi nama baasu kanarra ga'e ifaa sadii asiinis sadii arge. Nuti biyya keenyatti sa'aa tanan qabnu amma bitanne malee urjii ilaalleeti hiraabni gahee jennee soomannaa jechuudha. Sadeen jedhaniin eessumaa rabbi samiina baasee hay waan takkalee naa bararu nagarra eessumaa hin samii dhaqeen jee hootu gana waa agartaa jee gurbaan fuudhee nageessee mana nama keenyaa tokko dhayne hoggaachi dhaynuu mana kee biyya teenya sanitti magaalaan xiqqoodha mana tokko qofaa jira kaan dhugaatiitti gurguran san qofaa magaarrajaa qaba. Mana san duratti yoo nama arke namni biyyaa nama baasa siin hin dubbatu. Amma mana gurbaa keenyaa kana dhaynee hoggaa ol seenne magaarrajaan uwwifamee jira. Yaa'oo gurbaan mana gumna aggalee miti je'eetiin lafa laalee laal qoflatti fuudhee jechuudha. Kan magaalaan hundi magaarraja qaba. Wahin kuma qaba. Halkan bullee ganama sijaaraa nuu biti jaan. Amma Jaafar Aliifaa warri achi na fuudhee gamana na fide. Sijaaraa naa biti buusha dheeraa je'ee na erge abbaan manaa. Sijaaraan bita je'ee jeemloo tokko muka elektiriikaa tokko milikata godhadheen. Jeemloo bira hoggaan dhaqee gaafadhu afaan Amaaraan beeku afaan Oromoo malee. Amaarri keenya hin beeku afaan ammaa jeemloo bira dhaqee hoggaan gaafadhe ani hin qabu achi deeminaan jee. Muka elektiriikaa tokkoon milikata godhadheen hoggaan achi dhaqee buusha dheeraa bitu. Mukni elektiriikaa magaalaa guutuu wal ga'a. Manni muummee keenyaa eessa jira? Dhabuudhaan. Amsan dura wanni natti himan namni koota uffatee karabaatti hidhatee deemu hundi hattuudha jedhan. Sijaaraa harka kanaa hin qaba deebii harka kanaa hin qaba amma fiigichaan irra kaaya. Mana namaa dhaqee mukni elektiriikaa dura jiru hoggaan dhee maan naan ta'e hoggaa jedhan sodaa afaan Amaaraa asii utaaleetiin gaman lafa dhawa. Odoon deemuu karaarra odoon ce'u dhaabe mana amma ganda caataraadhaa fi ganda dibboo idduun dachiin addaan dheertu odoon ceehuu odoon nurku kakootaa uffatee deemu odoon utaalee karaarraa achi bu'u. Yaa ta'ee mucaa xiqqishee kana maraatuun eegaltee jirti dhiiroo firan qabuu jedhan ammana wallaaleetiin ce'uu jira bara. Sijaaraan bayxeen harkan dhumtee buushni qoftiin hafte. Kana naa hifatee dadhabee muka jala gattaa'e. Na barbaada makiinaa kireeffatanii magaalaa keessa oreeyanii walleen makiinaan dhawe jedhanii hospitaala hunda dhaqanii na barbaadanii ganda dibbootti na qaban. Achi fuudhanii mana na deebisanii seenaan diree dhawaa keessan na muddatte takka tanaa jechuudha. Kun fiilmii fakkaata malee fuudhan. Maal waan sirriitti hojjedhee bara. Mudannoo fakkaata. Mudannuma sirriidha. Takkaa waa takkatti dabaleen beeku. Mudannoon kee egaa biyya alaatti konkolaataa bitattee yeroo jalqabaa gaafa jalqabaa san maaltu ta'e? Konkolaataan nama kana duraa wal dha'e wanni san ilma namaa kana duraa wal dha'e. Konkolaataa biyya sanitti kophee turra qaali. Yoo kopheen sirraa dhumte bakki liqaarraa fudhattu hin jiru. Makiinaa immoo saantiima tokkoon alatti beessee takkaan alatti dhayxee fudhattaa jechuudha. Laal waraqaan ittiin fudhatan kana. Laal nama makiinaa biyya tanatti namni makiinaa qabu qoma dhiibee ulfa dhalan qabne garaa if dura kaayee dhiira ta'e boona malee makiinaan boonuun hin taatu sibiila. Ammaas rakisha tana wanni isiidhaan fudhatalla makiinaa. Ammachi deebi'ee lama sadii fudhachuu hin danda'a jechuudha. Firoota kiyya hundaaf guuruu hin danda'a. Wanni rakishni makiinaa. Wanni namaan galinta namni jiru makiinaa takkaan bitee buyuuk jedhanii. Makiinaan tun gaaza hin dhuydunuma gubdii malee. Namni doolaara 40 ji'a guutuu dalagata.
an doolaara 120 guyyaa 15 dalagan. Dhiiroo namaa keessaa naqataa jeetiin akka warri baadiyyaadhaa baatirii qabatee ooyiruu eegu. Fooqii gubbaadhaa baatiriitti gaxibsee ilaale. Kana mucaan tokko warra watarii achitti yuunivarsiitii barata. Adeeroo siin arge boqqolloo eegu jirtan. Makiina eegu jirta yaa'u dubbiin tun na dhibde. Namni doolaara 40 ji'a guutuu hojjetata. Ani immoo doolaara 120 guyyaa 5 hojjedhaa. Bar makiinaa gaafatanii bitatanii je. Gaafa san Kanaadaa dhaquu kiyya akka nama jannata dhaqeen lakkaayetiin inumaahu malaayikaadha. Nama kanarraa informaationa tokko hin barbaadu. Na ijibbaadheetiin kenne nama. Kenna. Kenna. Maal rakkina ishee? Neen gaaza nyaatti. Akkuma waan jiraa gannay xuuxee bariif keessa. Hoggu garii jala ciiseetiin itti ibsee dhiiroo asii gannay ta'e jee ilaala. Amma dadhabnaan hin firraa kenne. Niin gurgure jeetiin gubbaan maxxanse. Abbaa re'eetti gaafa caphaa nama naan jiru hin dhabe. Addaan namni ni beeka isii. Mucaa kana yuunivarsiitii baratu kana gaafadheetiin makiinaan bar taruuq misraaq tana wayyaa. Uummanni wanni beekuuf makiinaa Norze Amerikaa keessatti hojjetamtu gaaza nyaatti naafta benziila nyaatti hin bitani makiinaa Jaappaan makiinaa Kooriyaa bitatanii je akkasii amma waaniin dalagadhee fi maallaqaan asii fuudhee dhaqee waan wayyaadhaan qaba akkaawuntii keessaa ka'eetiin Toyota Raavaafoor jedhanii haara bitadhe. Taan kenne namni aylii qabu hundina irra dide. Eenyu fudhate? Bilaash fudhadhaa jennaan warri aylii qabu dide fudhachuu. Tokko haara inni dhufe. Haara kana makiinaa foorseel jettu arkee siyaabuu makiinaan qabuun hin cinqamee sirraa bituu jee eenarraa biti. Meeqattiin sirraa bitaa jee gatuma ati kenniteettiin sirraa fudhadhaa. 1,500 sirraa bitaa ta duraatti 500 kenna. 500 hoggaasumaan akka asitti bittaa gurgurtaa iddoo rakkoon hin jiru. Wanni hundinuu computeralized. Waraqaan ittiin bitee fi taniin itti gurguruus wajjinaa kannan. Tatti gurguran irratti maqaa isaa guuteetuma waa hunda isaa guutee dafee mallatteessee qulfii kaanaa keessaa fuudhee hoodho jee. Hoggaa inni kuma fidee dhufe deemi kuma ta'e nyaadhu deemi. Fudhadhu. Gana inni nuu bar keessa buluu ta'a bar. Amma kanaaf makiinaa haaree bitadhe. Haaree hoggaan hin bitadhe. Wanni nama ajaa'ibsiisu guddaan kana. Makiinaa haaree bitadheetiin amma tungaa gaazumaa fuunfachaa adeemti laa. Amma zeeroo maaleejiidha bareeddu. Magaatanaa onaa oofu ijoolleen lama tadiraa hojjettu dhufte mana kee. Adeeroo naan jaa yee mana kee kopha jirtaa miti kophaan jira sibira dhufnaa jaan haya kotta irraa hin banee na bira dhufan. Ijoolleen boorsaa hudduu kanarraa ka'ee mataa kana gubbatti ol dhaabbatuun deeman. Amma boorsaa lafa kaanii qarraanuu naan jaan. Qaraanuu hajaaniin see'an. Qaraan jeembo. Ijoolleen achuma garagalteeti waan martu martee manuma keessa buku goote. Na seenuudha wanti mormina irra taa'uu jiru. Akkanumaan jaan maali mormi hummaana taa'uu jiru. Odoo ji'u televezyiinaa fi isaanis yaa'uu eegalan. Tattaa qaamaa lafarra yaatanii. Bariyyaanee bakkuma takka taa'uu jirra. Hoggaa isaan jaanan duruun kufe lafatti. Achi hancabbii fuudhanii mataarra naqaanii waan qabbanoytuu fidanii na obaasanii baay'ifadhe. Adeeroo wanni sibira dhufneef waa sibira kaayachuudha jaan. Hayyee maal kaayattan? Yaaboo boorsaa asxaa godhaniituma. Doolaara Ameerikaa hidhaa kana hangana gahu. Wanni niin isiniimu tanama ajaa'ibsiiftu. 2,500 ol narraa hatame yoo jette si hidhama. Baankii taa'uu qaba maallayni. Ammas mana ati kireeffatte maaster kii qaba kaampaanii irraa kireeffatta. Warri kaampaaniidhaa dhufeeti nagaya mana isaanii kan akka ati itti mana isaanii qabdi. Qulqulloomina ati qabdu laaluudhaaf si duubaban. Yoo maallaqa harkan hin fudhatan. Poolis mangisti bilbila siyyaman. Poolisni eessaa fidde ati hidhaan baatu kana. Amma ijoolleen maallaqa xarabeezzaa afaan gubbaa guuttee haya gaa deebinee fudhannaa jaanii kutan.
manattiin dhiisatti maastarkii qaban na duubaa banan. Amma akkamiin godha? Goommaa boodaa hiikeetiin goommaan biyya teenyaa akka bardaariyaa qaba. Kachiisan hin qabu. Sibiilumaa fi goommaa wal qabatee afuufamu malee hin qabu sana. Gabbaaseetiin goommaa kana naabani jedhee tigiricha tokkotti yaamee warra Eertiraati. Isaa makiinaa dalagaa naabanee kutenne akkatti cuqqaalan nagarsiisin jeen nagarsiis. Doolaara keessa guureetiin keesha isaatti deebisee makiinaa hudduu duubatti hidhe. Ammas fitinaa biyya san jirtu waan mana kana keessa jiru deemanii darsa kana asii ol butanii akka milatariidhaatti hin fattashan. Huluma san irra dhaabbataniiti qadab mana kana godhan. Hangan hajjiraa bakka akkasii maaltan akkasii ni himti wanti makiinaa keessaas ka jiru akkasi. Amma gana namni ajaa'iba jechuu taaba. Ijoollee maallaqa na bira dhiisi badi baate takkaa fi bultii 17 silkiitti bilbile na jalaan kaasan. Maallaqa kana olii gadi hin deema. Bakka kiriika kaayan kana fuudheetiin achi guuramee kaa wajjin maree bakka olii tana baneetiin bakka silaa dokumentii kaayatan tana isatti guuree sooftii gubbaarra uwwisee deema. Hoggaa namni hojiirraa bireeka ba'ee buna dhugee waa faxaru amma makiinaan eega. Amma kana namni maal jee? Way miskiinummaa jedhan. Aadan makiinaa haaraa bitannaani wayita namni buna dhugu hara baafatu inni makiinaa bira dhaabbata. Awwaniin achi dhaabbaddu ijoollee lama asiin gasuuqattee yaadu. Mana hidhaan qabu. Yoo maallaqa san dhabde isaa jabeeffatee jaani suma haleelanii kutan. Mangistii biraan keessatti eessaa fiddee jira. Biyya akkaan hin jenneen. Akkasin naa makiinaa eegunu arkaniiti. Way miskiinummaa. Yaa takkaa biyyatti makiinaa arkeen beeku. As dhufnaani makiinaa bareedduu binnaan waan nyaatu dhiise. Gizee laa kanaattis achiin dhaabbaddaa bara. Way arkanii fuudhanii jechuudha. Yoo arkan ammoo makiinaas wajjin irraa fudhatanii beekan. Kanaa guyyaa 27 loongi wiikendi torbaan dheeraa jedhanii jira. Jummata irraa sabti hagaalada jummata sanbata xinnaa sabbata guddaa akka Oromoo hundaa galutti guyyaa aara galfannaa jedhanii nuu kannan. Amma guyyaa kanaan itti bilbilee na jalaa kasan eessa jirtan jennaan Las Vegas jirraa. Angaa maallaqa keessan eeguun na hififte. Agabuunis du'e halkanis eegaatiin bula hirriba dhabe makiinaan ala dhaabbatti miree paarkii eegaatiin bula. Poolisa geesseetiin lafaayin arkejee as harkaba. Lakkii adeeroo amma tikeeta murannee dhufna. Ganama kash jedhanii ni dhufanii. Guyyaa keessaa bananii guuruun hin taatu gandi hundi basaasa akka asitti maaltu narra kaayeen hin jirtu. Hundi biyya fiitiif dhaabbata. Hundi nagaya uummata isaatiif falma. Gurraachinis adiinis. Halkan hoggaa ta'e goommaa buufnee goommumaa mana galchine ka bakka kiriikaa keessa jiru san borsaa keessa guurree hisaabbatanii maallaqa isaanii wal qixxeeffatanii $5,000 Ameerikaa naa kannanii kutan. Makiinaa quuftee dhiifte kaayii jedhan. Waaniin makiinaa quufeef hin beekan isaan. Ani shuguxii lamaan asii as jirtu san ilaa akkasin na dirqu. Sani wanni mana mudate. Guddaa galatoomaa bashannansiisa. Akkasumas barumsa namaaf laata. Sa'a keenya wajjin gara xumuraatti finnaa jechuudha. Gaariidha. Hedduu galatoomaan jira sadarkaa duraatitti OBN dhaabbanni kun dhaabbata guddaa fuula duraafis uummanni Oromoodhaa irratti abdii qabu. Ammoo hawaasa keessa deemee hoggaan laalu olola irratti adeemsifameetiitu jira kanneen osoon hin tu'in biran kun. TV boqqolloo jedhaniin. Tanaaf ilaalcha kana uummanni Oromoodhaa sirreeffachuudha qabaa jechuudha. Bifa waliigalaatitti jibbi jaan jibbuu odoon ta'in jibbi maaliif? Jaaladhu maal naa godhee? Jibbi maal na godhee? Konfidensi ifi qabaachuu qaba. Akkas jechuun san ifirratti abdii qabaachuudha. Tanaaf isinillee warri as keessa hojjetan bakka hedduutti hin dhaga'amu. Arra eessa jirta lakki bakka kanaatiin dhaquu deema. TV boqqolloo moo jedhan. Namni boqqolloo dhabe ni du'a. Namni dhagaa nyaatu irra rafuun hin ta'u dhagaa. Anaa keessa deemee harka ijoollummaa tiyyaan. Irra ciisuulleen ta'uu jechuun kan nyaata dhiisi. Namni dhagaa qabu agarsiisee qoqqoree tarree kaayee agarsiifata. Oromoon sanii nama biyya diiguuf deemu jala sammuudhaan deemuudhaan
TV boqqolloodhaa OBN hin jedhani kana hawaasni Oromoo jala muree akka sirreeffatu dhaamsaan dabarfachuu barbaada. Akka manguddummaa xiyyaatitti kan lamadaati hojjettoonni miidiyaa kanaa qaamni miidiyaa kana hoogganan gubbaarraan garjallaatitti xiyyeeffannaan isin gootan artiin daawwitii hawaasa tokkooti. Mirga karaa siyaasaatiin argatte waan karaa siyaasaatiin dhabde waan karaa diinagdeetiin argatte waan karaa hir'ina karaa diinagdeetiin sirra jiru artii keessatti artii hoggaa jennu namni vookaalistii qofa se'a warra muuziqaatii fi warra sagaleedhaan sirbu miti. Artii jechuun warra kitaaba barreessurraa kaase gaazexeessotarraa kaase warra jeekarurraa kaase hadarashu kan mirriisu kan geerarurraa kaase hundinuu bahara artii keessa jira jechuudha. Warri hoogganuus artistoota bara afaaniin hin sirbin nillee hin barreessin wanni suduuda kanaan dhufee miidiyaa hoogganu ifiifuu bahara artii keessa jira. Ifirratti hirkannaa qabaattanii haga tokko duula isinirra deemu kana ummata bal'aa amansiisuudhaaf carraaqqii akka gootan hadaraa isiniin jechaadhaatiin yaada kiyya asirratti xumura. Guddaa galatoomaa. Egaa daawwattoota keenya qophii idaa guyyaa har'aa haala kanaan isin biraan gahaa. Qophii keenya akkasin daawwachaa turtan abdii guutuudha kan hin qabu. Dhumarratti garuu Adam Haruun egaa sirba isaaniitiin beekaman michuu baay'een qabaa kan jedhu ittiin kan baanu ni ta'a. Asitti argamtanii waliin waan dabarsitaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Ayyaana gaarii isiniin haa ta'u. Kan bara gareen nu haa gahu. Akkas hayyee. Safoo gayini obbo hunda bira lubbuun jiraanne turullee wal garra dhibameetti goree na jiree na dara. Damsa foogini obbo hunda bira lubbuun jiraanne turullee wal garra dhibameetti goree na jiree na dara.
namu kanote dende sugai tine gatai dibaminafti tubayen kaba ditabi tutira damsa hogeini kohunda bila lubun jiran ne turule wal garra dibaniti gori najini dari hundumatu maelu babor wala gama sosa hunduman nama ke nanti midamsa kayudang kape waktu sani dabe hadara ke ape baye kaba kita bitu tidra damsa fogini